Shalom shalom akkam jirtu hordoftoonni YouTube keenya BIW Waaqayyo isin haa eebbisu eebbifamaa Waaqayyo nu gargaaree YouTube keenya baay'ee deemaa jira hordofaa jirtu hojii Waaqayyo hojjetu barsiisa wangeelaa sagantaa garaa garaa ilaalaa jirtu gargaarsa Waaqayyootiin sadarkaa guddaa irra geenyeerra erga jalqabne yeroo dhiyoodha garuu view baay'ee argachaa jirra deeggarsa keessaniin Waaqayyo isin haa eebbisu share gochaa jirtu ilaalaa jirtu subscribe gochaa jirtu ammayyuu garuu isin hafa kanaaf nu jajjabeessaa akkuma yeroo hundumaa haasa'u miidiyaan kun balbala wangeelaa Waaqayyo baneedha. Miidiyaan asitti argamu kun YouTube'n, Facebook'n, TikTok'n balbala wangeelaa banameedha. Balbala kanaan immoo maal gochuu qabna gaafa jennu wangeela lallabuu qabna. Carraa arganne nuyi maal gochuu qabna meeshaa mootummaa Waaqayyoo godhachuu qabna jedhee yeroo baay'een isin wajjin haasa'aa ture. Waaqayyo bara keessaniif jireenya keessan eebbisu har'a immoo baay'ee waan nama gammachiisu. Akkuma yaadattu yoo ta'e haasa'aa ture keessummaa qabadheen keessummaa kabajaa nama guddaa nama Waaqayyo nuu kenne qabadheen dhufee jira. Kanaaf keessummaa keenya wajjin wal barraa Waaqayyo isin haa eebbisu eebbifamaa. Mee keessummaa keenya wajjin wal barraa keessummaan keenya ofiisin barsiisu baga nagaan dhuftan. Baga nagaan nu eebdan. Waaqayyo isin haa eebbisu eebbifamaa. Ameen isinillee eebbifamaa. Ameen. Eenyuudhaaf faarfataa maammoonii? Ani faarfataa Maammoo Hayiluun jedhama. Naannoo godina Shawaa Lixaa aanaa daandoo ganda baadiyyaa kaarra garjeedhaadhum tokkotti dhaladhee guddadhe. Maammoon akkuma namni kam dhalatee guddatutti guddatee baay'ee jireenya biyya lafaa kana keessan ture. Jiruu biyya lafaa kana keessatti bu'aa bayii baay'eetu ture. Haalota garaa garaan dabarsaa ture. Maatirraan gargar bahee kan gara gooftaa kanatti dhufee baay'ee jeeqamuun jeeqameen haala garaa garaa dabarsee amma garuu akkam ture faarfataa maammoon utuu gara gooftaa hin dhufin dura maal fakkaatamee jireenyi isaa maal hojjechaa ture? Tole egaa utuu gara gooftaa hin dhufin dura ani baay'ee jireenya baay'eedhuma namatti ulfaatu yookaan gurratti dhaga'uun namatti ulfaatu keessan ture. Waaqayyo ulfaatu dhuguma dhugaa jiruu namni keessa darba jedhamne giduu namni keessa darbee lubbuudhaan jiraatan jedhamne keessan ture. Ani biyya lafaa keessa yeroon ture nama baay'ee suusii araada suusii garaa garaatiin qabamee turedha. Nama caatii qaamuun ture, nama sigaaraa xiixuun ture, nama shishaa garaa garaa kana aarsuun ture. Ofii kootillee mana akkanaa nama fayyadamuun ture. Ofii keetii? Ofii kootillee. Maammoon sirba faa qaba ture waan jedhu dhaga'een ture utuu gara gooftaan dhufin. Eeyyee sirba mataa koo hojjedheen ture. Sirba qeenxee tokko sirba Jimmaa hojjedheen ture. Ergan sirba sana gadhiisee ka'een gara gooftaatti dhufe. Jireenya baay'ee ulfaatu keessa jiru biyya lafaa sana keessan ture. Sirbas hojjedheera dhugaadha. Indoo gongoree sirba hojjedheera. Faarfataa Maammoo mana shiishaa qabda turte. Caatii qamaa turte araada garaa garaa suusii shishaa garaa garaatu ture. Gaafa achi keessa turte gara gooftaa kana akkamitti dhufte maal dhaga'een ture faarfataa Maammoon gaafa waldaa galeeyyuu caatii qaamaa waldaa dhaqee waan jedhu dhaga'een ture. Egaa biyya lafaa keessa gaafa ta'amu wanti hundiyyuu qoosaa namatti fakkaata. Dubbiin mana Waaqayyoo jireenyi Waaqayyoo kun namaaf hin galu. Baay'ee qoosna ture biyya lafaa keessa gaafa jirru namoonni baay'een na beeku ijoollee baay'een na beeku baay'eedhuma baay'ee nan qoosan ture wangeela kanatti. Maatiin dhagni keessatti guddadhe faamiliin ani keessatti guddadhe faamilii baay'ee jiru Waaqayyoo kanarraa fagoodha isaanii. Baay'ee keessumaa maatiin keenya immoo baay'ee. Maatiin kee gara gooftaa wajjin hin dhalanne jechuudha walumaa galatti. Gooftaa wajjin hin dhalanne achi keessatti an guddadhe gaan. Kanaaf jecha ilaalcha addaatu na keessa seenaa guddate. Jibbaa akka amantaa sanaaf jibbaa akka hin qabaadhu wangeela akka hin jibbuutu keessa kootti uumamaan itti guddate. Wantichi karaa sobaa akka ta'e wantichi waan amantiin kiristaanaa kun sirrii akka hin taane. Intiniinumti musliimti keessatti guddadhe iyyuu sanuma natti hima. Garuu Waaqayyoof haa galatu baay'ee ofuma kootii jiruun biyya lafaa kana dandamachaa ituu hin jaalatin gara gooftaa kana dhufe. Akkaataan itti gara gooftaa kana dhufe baay'ee nama ajaa'iba. Ani baay'ee namatu dhugaa natti ba'ees miti. Keessuma kootti Waaqayyoo ani abjuulumaan Waaqayyoo natti mul'ateetu kanan gara gooftaa kana dhufe. Namootatti amma yeroon dubbadhu namoota ta'anii na ilaalaniif haala salphaa fakkaachuu danda'a. Jiru keessa ture sana keessaa gargaarsa Waaqayyoo yoo ta'e malee namni kamiyyuu bahuu hin danda'u. Amma namoonni baay'een achi keessaa bahuu dadhabanii
achi keessa jiran hiriyoonni koo baay'een jiru. Wantichi garuu irra deddeebi'ee wanta isaanitti himu humna waaqayyoof gargaarsa waaqayyoo malee lafa sana keessaa bahuun akka hin danda'amne irra deddeebi'ee dubbadha. Lafa sana keessaa bahuun gargaarsa waaqayyooti. Namni dhugaasti ba'ee hin jiru. Namni dhugaanatti ba'ee hin jiru. Amantii kana immoo baay'ee itti qoosa turte. Baay'ee namoota wangeelaa namoonni na beekan jiru. Magaalaa baadiyyaan keessatti dhaladhee guddadhe sana keessatti maqaan koo baay'ee nama ho'ifama. Baay'ee duriyyees hin ture. Namoota wangeela baatanii deemanitti namni qoosu inni jalqabaanadha. Namoota karaan dabarsu baay'eedhuma nama kana lakkafuudhaan namoota baay'ee. Amantoota kana hamilee tuquudhaan nama hin beekamudha. Migarmana. Baay'ee garuma sanaati kaa egaa waaqayyoo akkamitti akka inni hojii waaqayyoo anaaf iyyuu gaaffiidha. Akkam godhee akka inni na fide. Isaan booda mudannoo abjuu kootiin inni waaqayyoo namoota baay'ee ijoollee baay'ee faana kuwaasii taphanna. Abjuudhaan. Abjuu kootiin. Naannoo Finfinnee Hayaat naannoo jedhamu hin jiraadha ture sisterii koo bira. Industirii Boolee Lammii Safaree jedhamu tokkotu hojjedhu galgaladha. Kuwaasiidhuma taphannuu ijoollee faana namicha tokkotu dhaabatee ijoollee waama. Ijoollee kana waama. Ijoolleen inni waamu kuni anaa jedhanitti quba ofitti qabu ijoolleen hundiyyuu. Garuu waaqayyoo anaa gaafa isaan jedhan simitiidhaan. Isinis anaa jedhan simitiidhaan. Abjuudha kun. Abjuudha. Ani garuu agarre miira biraa keessa jira kuwaasiin taphataa jira waan ta'eef isaan booda ijoolleen gaafa ana ta'uu baranii namichi tokko si waama naan jedhanii natti himani. Namichatti garagalee inni anaan na barbaadaa jirtaa gaafa jedhuun kottu naan jedhee na waame. Lafa deemtuu qabdaa garuu jabaadhu naan jedhee. Na biraa dhabame. Yeroon garagalee ijoollee sana ilaalus ijoolleen sunis hin jiranii hirriba keessaan dammaqee. Baay'eedhuma gaaffii natti ta'a. Baay'ee gaaffii natti ta'a. Eessa iddoon inni deemu kun jedhee yaada ture. Baay'ee nuti amantaa kana waaqayyo dhugumaan dhuga ifaan ifa bu'ee namatti akkatti afuuraan namatti taasaa jennee si jaallu. Haalli nuti keessa turre. Maaliif soba hin qalditu waan ta'eef. Baay'ee qoosaa turre amanticha amantii sobaati. Waaqayyo akkamitti dhala namaatti dubbata. Akkamittiin namaaf waaqayyo akkamitti walii wajjin haasa'a. Waaqayyoon akkamittiin wal argee walitti haasa'a. Kanaaf iyyuu soba. Soba jennee furanna waan ta'eef gaaffii natti ta'a ture. Gaaffii natti ta'a. Baay'ee sammuu kooti ol ta'ee isaan booda waaqayyo obboleessa tokko naa kenne. Obboleessa ammallee maqaa isaa dhawuu barbaachisee obboleessa Dajanee Olii jedhamu tokko. Baay'ee nama jaalladhu baay'ee nama kabaju. Waan kana akka keessi koo baay'ee gara sanatti jal'ataa jiru itti himee baay'ee na jajjabeessa. Erga abjuu sanaatii keessi kee gara amantii kiristaanaa kanatti gara kana akka dhuftu kakaasa. Gara kanatti akka hin jalladhu gara kanatti shiifta akka hin godhu keessi koo natti himu. Maaliif wanti keessa kooti wal mormu jira. Keessi koo gara kanatti akka dhufu shiifti godha. Baay'ee jireenya koo faana waliin lola. Ani amantiin keessatti guddadhe akkasii. Lammaffaa maatiin koo waan akkasiiti. Maqaa balleessuu ta'a. Maqaa sanyii abbaa koo balleessuu ta'a. Akkamitti waan akkanaa waan ta'a waan jedhu wayii lola guddaa keessan ture. Obboleessi kun baay'ee na gorsaa baay'ee na jajjabeessa. Isaan booda ani dhugaa waaqayyoo dubbachuu fi guyyaa isaa caatii qaamaa ooleen galgala caatii afaan itti baadhee waldaa seene. Guyyaa isaa caatii qaamaa oolte. Qaamaan oolee, tuuxaan oolee baay'ee afaan nuti keessa turreen afaan biyya lafaatiin caatii qaamtee gaafa kaatu mirqaanaa jedhama. Mirqaanaa. Mirqaanaa sanaanan waldaa sana seene. Gaafa waldaa seenu waan nama ajaa'ibu keessaa namichi gaafa sana wangeela lallabu dhuguman siniin jedhaa sirbituuf ejjituun mootummaa waaqayyoon naal toleetu lallabu. Ati waldaa keessa jirta? Ani waldaa dhaqee gaafan seenu istiidiyoon ani sirba keessatti hojjetaa ture keessaa mucaan tokko amma naannoo Awustiraaliyaa jiraata kennedha. Artistoota kana faana baay'ee wajjin taa'ee qaamaa mucaa xinnoo annatu fiigee caatii kan bituu fana. Artistoota amma gurguddoo bebbeekamanii jiran kana faana qaamaan taa'ee qaameeraan. Aannan wajjin binnee araqee wajjin dhunnee keessa darbee mucaa sirbaa tokko kollekshinii fa'aa wajjin hojjenna jennee waan akkanaatti yaadna naannoo 18tti araqee dhugnee deemna. 18dha. Istiidiyoon nuti sirbatti hojjennu naannoo Wiingeeti. Caatis Wiingeetitti qaamaa oolla araqee barbaacha 18 mazooraa deemna markaatu jechaadha. Nan seenee gaafa naannoo haqee waldaa sana seenu baay'ee caatii afaaniin qabaa namichi mata duree dhuma amma ammatti gaaffii natti ta'a. Sagalee waaqayyootti itti dubbate haa ta'u mata duree lallaba isaa haa ta'u irra deddeebi'ee sinitti maal በአማርኛ ነው የሚሰብከው። አማርኛን irra deddeebi'ee dubbata እውነት እላችኋለሁ ዘፋኞች ዘማዊያን መንግስተ ሰማያት አይወርሱም። የሚገርም ነው።
baay'eedhuma gaaffii natti ta'e namichi kun na arge moo namatu waa'ee Akkamitti waldaa kana seenuu dandeesse faarfatamaa ammoon guyyaa sana? baay'ee dhugaa waaqayyooti ani ituun karaa deemuun seene. Waamichi waaqayyoo nama dhiba. Ituun karaa deemuun seene naannoo anti qaamaa ture sanatti dhiyaata waldaa sun. Na sagalee spiikerii kana dhagaa seeni naan jedha wanti ta'e. Bakka baay'eedhuma keessi koo nan sodaadhe kottee wayii biratti dhagaa namni na bukkee hin jiru sodaadhu ture baay'een nama faana wal lolaa namoonni baay'een na beeku ijoolleen baay'een bataam baay'ee faayiteriidha nama faana ijoollee faana waliin lolaa baay'ee hidhaa kana baay'een hidhama siyaasa kana keessatti illee qooda baay'een qaba baay'ee jireenya badaa keessan ture hin sodaadhu ture guyyaa gaafa sanaa garuu bakka akka nama halkan keessa sa'aatii 9:10 kobaasa karaarra deemaa jiru hin ta'e kottee wayiin dhagaa bukkeetti garuu gaafa naannoo namni na bukkee hin jiru baay'ee gaaffii natti ta'e isaan booda waldaa sanan seenee namichi naa kadhate baay'eedhuma naa kadhate namichi ni lallabu naa kadhate baay'ee na waame jalqaba na waame kottumee mucaan duuba teessu sun naan jedhee nan dide ka'uun dide naannoo Hayaat amma maqaa addaa naannoo Boonoo jedhamtudha safarri suni citii kana namoonni baay'een hin beekani anaaf waaqayyo bichaatu beekaa har'an dubbataa jira waan kana kottu mucaan duuba teessu suni mucaan duuba teessu jaakeetti diimaa uffatu sun kottu naan jennaan nan dide maaliif nuti dura biyya lafaa keessa gaafa jirru gaafa waa'ee namatti man yookaan nama beekutu waa'ee koo dhaqee nama sanatti himee namni sun informationii fudhatee waa'ee koo natti hima naannoo sana namni na beeku hin jiru akkamittiin namni kun waa'ee koo beekuu danda'e wanta jedhu wayii emotioniin ta'e emotionii keessan seene nan beeku namni kuni na argee hin beeku lammaffaa baay'ee sabi sun baay'ee bal'aadha namoota mana baay'atan fuuldura dhaabadhee hin beeku namichituma lallabuu dhufee na bukkee gahee na hammatee dhuma na kaasee suuta butee dhuma naannoo masteejiitiin na gahee naa kadhatee kana waaqayyoodhe du'a hamaa jalaan baraaraa jedhee naani dubbatu nan dhagaa baay'ee yeroo sana mormii cimaa keessan turani afuura sanarra jiruu fi afuura waamichatu wal lolaa jira inni sun guyyaa dhumaa isaati inni kan waaqayyoo guyyaa jalqabaa yeroo itti waaqayyoo hojii jalqabuuf jedhu mucaan kun ammayyuu waan seenaan ajaa'ibu keessaa caatee afaanitti baatee jira afaaniin bananne nan agarre na yeroo xinnootti sirbaa beekamaa godhee balaa makiinaatiin lafa kanarraa kaasuu barbaada seetanni sirba hojjetaa jira mucaan kun nama dhiba baay'ee nan beeku waan baay'ee na ajaa'ibu keessaa garuu waaqayyoo mucaa kana Phaawulosiin godhaa addunyaarra naannessaa isa sirbaa kana keessaa gateen faarfannaadhaan addunyaarra naannessaa jedhama waaqayyoo kana dubbachuu sanaan dhagaa sanaa booda baay'eedhuma naa kadhatee waanuma wantoota sanaa booda ta'an gaan hin beeku afurichi ni waan baay'ee qaba ofimee akkuma bakka mootii akka ta'e viidiyoo isaa yeroo sana eddasii booda paasterichi na agarsiisa afurri narra jiru sun mootii akka ta'e ani naannoodhuma itti guddadhe keessaa kaasee duruma ijoolleedha kaasee gaaffii natti ta'atu baay'ee lola guruppii kana namoota ijoollee kana faana wal guruppiidha warreebu kana maaltu ture naannoo keessatti dhalanne keessatti namoota umuriidhaan na caalan ijoollee na caalan faatu naaf ejajama isaan faanaan deemee faayitii kana lola kana naamni wal lolla afuricha jira ka naaf ejajamu na baay'eedhuma iddoo naaf kennu maaliif hin jedha yeroo tokko lakka afurri narra jiru sun afuura dhaloota bituudha afuura mootiidha na afuura mootiidha nuti sarara teenyee namoota baay'ee dhiiga dhangalaasne namoota baay'ee jireenya isaanii balleessine waan jedhamudha isaan booda ani bakka waldaa sanatti nan qabame baay'ee nan cuubame gara gooftaa kanatti baay'een jabaadhee lola hamaa keessan ture sanaa booda chaalenjiin karaa maatii baay'ee natti ulfaate sisterii koo tokko biran jiraadhan ture sisteriin ani bira jiraadhu sun baay'ee amantaa kana tokkoffaa akka maatii keenyaatti amantaa baay'ee hin jaalatamne amantaa baay'ee jibbamu lolli karaa maatii baay'ee natti ulfaate sanaa booda bakka jireenya waan hin dadhabeef isaan faana jiraachuu waan hin dadhabeef jireenya afuuraa kana faana waan natti ulfaate naannoo Hayaat sanaa gadhiisee naannoo Gooroo kana dhufe Gooroo safara jedhamtu Finfinnee keessa naannoo sana dhufe obboleessi Dajanee Olii jedhamu mucaan amma maqaa isaa dhahe kun ofitti na qabee na haala baay'ee ulfaataa haala baay'ee rakkisaa sana keessa darbeen waaqayyo ulfina fudhatu kabajamtoonni hordoftoonni keenya dhaggeeffattoonni akkuma haasa'u faarfataa Maammoon duraan biyya lafaa keessa gaafa ture maal akka ture erga gara gooftaa dhufe immoo akkamitti akka dhufe haasa'e haala kana keessa kan jirtan waamicha tokkoon isinii godha dargaggoonni haala kana keessa jirtan gaafa caatii qaamtan gaafa araqee dhuddan cubbuu keessatti gaafa kuftan
waan nagaa isinii kennu isinitti fakkaata garuu nagaan qabu. Nagaan qabu du'a baatee deema. Kanaaf kana kan goonu nuyi dhaloonni akka ittiin fayyuufi akka ittiin hiikamuufi ergamni keenya inni guddaan wangeela mootummaa Waaqayyoo waan ta'eef iddoo garaa garaa teessanii amma yeroo kana waliin dubbii kana ilaalaa kan jirtan haasaa kana dhaggeeffachaa kan jirtan waamicha guddaa tokkoon isinii godha. Hardhallee araarri Waaqayyoo jira. Hardhallee fayyisuudhaaf Waaqayyo humna ga'aa qaba. Hardhallee fayyisuudhaaf dhiigi Kiristoos Yesuus ho'aadha. Biyyi lafaa nuyi keessa jirru kun raawwatee nagaa nuuf hin kennu. In fakkaata waan makiinaa bareedaa oofan, in fakkaata waan biyya bareedaa keessa jiraatan magaalaa bareedaa keessa, in fakkaata waan nagaa guutuu qaban garuu nagaan hin jiru. Kanaaf gara haasaa kootti gaafan deebi'u faarfataa Maammoon yeroo biyya lafaa keessa turte qaamaa turte sana yeroo sirbaa turte sanaa fi amma erga gara gooftaa dhufte garaagarummaan nagaa laphee keetii meesa kan daawwattoota keenyaaf hiriif. Tole dhugaa dubbachuu fi wanti keessa jiran gaarii namatti fakkaata. Yeroo keessa jiranitti bakka jireenya sana caaluun ala waan hin jirre wayii namatti fakkaata. Dhiibbaa seexanaas haa ta'u qabaa biyya lafaas haa ta'u inni guddaan dhaloonni ittiin rakkataa jiru waan ittiin qabame sana keessaa bahuu dadhabuu isaati. Humna Waaqayyoo yoo ta'e tokkoffaa achuma keessa taa'anii yaada garaa ofii yoo geeddaratan gara sanatti yoo jallatan ba'uun qaba kana keessaa yoo jedhan Waaqayyoo nama gargaara dhuguma nama baasa. Ani baay'ee yeroon biyya lafaa keessa ture baay'ee maallaqa nan argadhaa. Maatii qananii qabu keessattan guddadhe, maatii qabeenya qabu keessattan guddadhe, maatii maqaa qaban keessattan guddadhe, baay'ee dhuguma caban qabu, baay'ee natti toleen guddadhe. Garuu nagaan hin jiru. Nagaan hin jiru. Baay'ee qananiitti guddachuun koo haala sana keessatti guddachuun koo anaan na miidhe malee waan nan fayyade hin qabu. Jireenyi ani achi keessatti guddadhe sun gara suusitti na geesse, gara waan biraatti na geesse. Dhugaa dubbachuuf fuula Waaqayyoo dhaabadhee ani Waaqayyo sana qulleesse kana fuuldura taa'ee waan hin dubbadhu cubbuu biyya lafaa keessatti godhamu keessaa wanta hin goone jechuudha. Wanti hunduu biyya lafaa keessatti dargaggootaaf wanti hin dhaamuu barbaadu keessa wanti keessa jiran nagaa namatti fakkaata. Nagaa namatti fakkaata. Gammachuu namatti fakkaata. Jireenyi sana caalu waan hin jirre namatti fakkaata. Garuu nagaan nagaa caalu Kiristoos waliin. Ameen. Jireenyi jireenya caalu Kiristoos waliin. Ameen. Amma Waaqayyo jireenya gaarii naaf kenneera. Ameen. Boqonnaa gaarii naaf kenneera. Ameen. Riba gaariin rafee bulaa. Waaqayyo boqonnaa gaarii ganama galgala yoo rafe ganama boqonnaa dammaqee ka'a. Dingara gooftaatti dhufe bu'aan buufadhe malee waan hin kasaare hin qabu. Jireenyuma rakkisaa sana keessaa Waaqayyo gaa'ila mataa koo naaf kenne. Waaqayyo ulfaatu. Qaansaa ulfaatu amma ati manaa koo mucaa godhatteetti mucaa ji'a tokkoon qaba. Mee Laalaa Maammoo kan jedhamtu Waaqayyo gaa'ilaan na kabaje, dhalaan na kabaje, jireenyaan na kabaje, ayyaanaan hafuuraan tajaajilaan na kabaje. Baay'ee jiruun mana Waaqayyoo waan gadi ta'an waan salphatan namatti fakkaata. Kasaaruu keessa garuu guddinatu jira, salphachuu keessa ulfinatu jira. Jiruun mana Waaqayyoo keessatti kabajamaa deemu malee wanti salphataa deeman hin jiru. Waaqayyo ulfina fudhatu. Amma ani namoonni na ilaalan namoonni mana hiriyoonni baay'ee wajjin qaamaa turre na beeku. Dhugumaan waan isiniif dhaamuu barbaadu keessaa ammas gara Kiristoositti yoo deebitan jireenya keessan qalbii keessan fuula Kiristoositti yoo deebistan ammayyuu carraan jira. Ammayyuu jireenyi jira. Yesuus Kiristoos takkaa balbala carraa balbala jireenyaa cufee hin beeku. Harka isaa bal'isee nu eegaa. Kottaa gara Waaqayyoo inni anaan argate sinaa argatu. Inni anaan na jijjiire sinaa jijjiiru. Inni anaaf jireenya laate isiniif jireenya laatu jedheen dhaloota na boodaatiif dhaamsa dabarsuu barbaada. Waaqayyoo si haa eebbisu. Ergaan ani isinitti himu yoo jiraate waldaan kiristaanaa waa'ee faarfataa Maammoo waan muraasan dubbadhaa. Faarfataa Maammoon nama harki Waaqayyoo irra jiru erga wal barree yeroo muraasa garuu yuutuubii keenya irra jira argitaniittu yoo ta'e yuutuubii keenya irra jira baay'ee nama gadoof deebisee hojii Waaqayyoo hojjetu. Yeroof haala isaa hundumaatti haala mijeeffatee hojii hojjetu keessatti illee haala mijeeffatee hojii Waaqayyoof nama yeroo isaa kennuudha. Adaraa kan inni isinitti himu yoo jiraate waldaan kiristaanaa namoota akkasii namoota ayyaana qaban namoota akkasii namoota harki Waaqayyoo duukaa jiru namoota wangeelaaf gatii kaffalan kana ayyaana isaaniitti fayyadamuun yaadaaf gorsaaf kadhataan bira dhaabachuun ga'ee mataa keenyaati. Namni akkuma kaleessaatti nama laala faarfataa Maammoon dhibba jijjiirameera. Amma hin sirba utuu hin taane hin faarfata.
Amma mana caatii jira utuu hin taane madarakii irra jira. Mana shiishaa, mana araqee jira utuu hin taane madarakii irra jira. Kanammoo Waaqayyootu godhe dargaggoota ittiin fayyisuudhaaf. Dhuga ba'umsisaa inni madarakii irratti dhugaa ba'u, faarfannaa inni faarfatu namoota baay'een hidhaarraa yeroo hiikaman argineerra. Erga tajaajilatti dhufte namni akkamittiin si fudhate faarfataa maammoo jedhee akkamitti gara waldaatti si waame. Mudannoo tajaajila keessa jiru. Anamman umurii koos hojjaan koos baay'ee rakkisaadha waan ta'eef mudannoo baay'ee tajaajila na waamaniifaa simiti naan jedhaniiru. Maaliif sagaleen koo furdaadha. Gaafa naqu garuu an xinnoodhaa qallaadha. Sagantaa biyya isaa sinaasa'u, lafa isaa sinaasa'u, sagantaa na waamanii na galchaniiru. Maaliif kun maaliif ta'e immoo gaafa jennu haala jiruun mee baay'ee isaa naasa'u yeroo biraa naasa'a mudannoon tajaajilaa erga gara tajaajilaatti dhufte waamichi namni sii godhu iddoo namni sii kennu akkam ture mee waan muraasa isaa. Waaqayyo haa ulfaatu. Ameen. Hojii Kiristoos kana hojjechuun baay'ee cimina nama gaafata. Tajaajilaa gaafa jedhamu namoonni akkaataan itti saayidii isaan namoonni ittiin hubatanii fi jireenyi namichi keessa jiru garaagari. Tajaajiluun baay'ee ulfaata. Ayyaanomuudha kara biraatiin immoo lola baay'ee qaba. Gara jiru tajaajilaa kana amma fakkeenyaaf tajaajilaan lola baay'ee tokko lola ikoonoomii keessa dhaabateetu tajaajila. Lama lola namaa keessa tajaajile dhaabatee tajaajila. Lola waldaa keessa dhaabatee tajaajila. Haalota garaagaraa lola hafuura hamaa gidduu dhaabateetu tajaajila. Manaa jireenya akkasii sana gidduu dhaabateetu tajaajila. Dhugumaan lola kana chaalenjii kana walakkaa dhaabatanii tajaajiluun immoo baay'ee cimina nama gaafata. Gargaarsa Waaqayyoo irree Waaqayyoo nama gaafata. Ani dhugaa dubbachuu fi gara tajaajilaa kanatti kanan dhufe baay'ee akkaataan itti dur hubachaa turee fi amma keessa seenii wanta ni argu baay'ee samii kanaaf lafa kana. Araaruma Waaqayyoof ulfina Waaqayyoo baay'ee gargaarsuma Waaqayyoon naa baay'ateetu malee wantoota wantoota ta'aniitii fi akkaataa itti saayidii namni itti nama hubatu nama simatuutiif baay'eedhuma kan itti deemamu miti. Garuu inni nu waame amanamaa waan ta'eef Kiristoos inni nu waame inni lafa kanatti aniyyuu innuu anaan na filatee erga lafa kana naqaa gatii kaffalamuu qabu kaffaluun qaba jedhee waadaa ofii kooti waan hangaleef malee haalichi haala baay'ee duubatti nama deebisu ture. Baay'ee ani jirunne yeroo xinnoo tajaajile kana keessatti waan baay'eetu na mudate. Tokko lolli karaa namaa, lolli karaa waldaa baay'ee ture. Kaataan waldaa keessatti qabamne tajaajilu keessatti illee xinnoo namoonni gaariin akkuma jiran namoonni immoo xinnoo saayidiin taaneen nama hubatanis baay'eetu jiru. Naan jedhu namoonni hunduu ilaalcha wal fakkaataa qabachuu koo miti. Waldoota hunda keessa namoonni ilaalcha wal fakkaataa qaban jiraachuu dhiisuu malu. Inni tokko ilaalcha gaarii qaba, nama guddisuuf ilaalcha gaarii qaba, nama baasuuf akkaataatti dhaloonni guddataniif nama qara. Inni tokko immoo dhugaa dubbachuu gaafa namoonni xinnoo ijoolleen duuba jiran tajaajiluu gaafa jalqaban, ba'uu gaafa jalqaban, mul'achuu gaafa jalqaban akkaataa gaarii qabu wayifaatu jira. Chaalenjii sun amma na mudateera akka dhuunfaa qotti. Akkaataa akka hin deemne ilaalcha gadaantummaa bakka ofitti amanamummaa akka hin qabaanne tu Kiristoos na gargaaruu baate waldaadhuma tokko bichaadhaaf taa'ee akka inni tajaajilu akka hin deemeen tajaajille deemanii tajaajiluun waldaa biraa dhaquu yakka akka waan ta'etti yeroo itti dubbatamaa ture yeroo itti isteejii irratti mikseriin irratti cufamaa turetu jira. Yeroo itti isteejii irra dhaabadhee illee bakka yeroo itti mikseriin irratti cufamaa ture yeroo itti maayikiin nurkaa fuudhamaa turetu ture. Ati hin geenye isaan lafa kanaaf hin madaaltu dhiisi amman jedhamutti hojii biraan qabdu amman jedhamutti waan biraan hojjettu amman jedhamutti baay'ee dadhabina ilaalchaas ta'uu danda'a. Dadhabina yookaan immoo hinaaffa gara biraas ta'uu danda'a. Egaa namni akka garaa garaatti nama hubata. Ani garuu waamicha itti waamame kanaaf amanamee gatii guddaa kaffalee dhugumaan dubbisaaf amanamaa akka inni ta'e jireenya koo irratti waan hin argeef na jijjiiree waan hin argeef haalatu kanatu tajaajila koo keessatti baay'ee na mudate jiru. Tajaajila chaalenjii qaba ammas taanaan dhaloota na booda jiraniif namoota akka koo kana gara tajaajilaatti reeffaa jiraniif lola guddaatu jira. Mijataa miti tajaajilli namatti tolee miti kan tajaajilanii waraana keessa dhaabatanii tajaajilu. Gaafa gara tajaajilaatti dhufan of murteessanii dhufuu qabu yaadaani. Waaqayyo dubbisaaf amanamaadha. Kakuu qabdu. Waaqayyo isinitti dubbateera. Hojii koo hojjettu erga isiniin jedhee dhugumaan hojii Waaqayyo hin hojjettu jabaadhaa lola sana keessa dhaabadhaa. Erga waamamnee gara tajaajilaa dhufnee
lolli hin jira. Gooftaa majjedhe kanammoo. Biyya lafaa kana irratti gooftaan keenya Yesuus Kiristoos tajaajilaa gaafa ture haala mijataa keessatti tajaajilaan ture. Kanaaf waliin dubbii faarfatamaa immoo wajjin qabnu gara xumuraatti gaafa geessinu eessaa jalqabee eessa jira isa jedhu faarfatamaa immoo biyya lafaa keessa ture. Amma garuu harka Waaqayyoorra waldaa kiristaanaa keessa jira. Amantii kanaan mormaa mana caatii, mana shiishaa, mana araqee, mana sirbaarra naanna'aa ture. Ofuma isaatii immoo sirba qaba ture. Amma garuu faarfachaa jira. Waaqayyo maqaan isaa eebbifamu. Kanaaf namoonni sagantaa keenya dhaggeeffachaa jirtan Waaqayyo sinaa eebbisu, eebbifamaa isiniin jenna. Yeroo biraa keessummaa haaraa qabannee dhufna. Yeroo keenya kabajjee yeroo ammana gatii isaa ol ka'aa yeroo mi'aa kana yeroo kennuu laattee yeroo kana immoo tajaajila kee irraa kuttee haasaan wajjin gooteef Waaqayyo si haa eebbisu, eebbifami siin jenna. Waaqayyo immoo ayyaana isaa siif baay'isu. Waaqayyo si haa eebbisu. Akkasuma sheer gochuudhaan, sabiskiraayib gochuudhaan, laayik gochuudhaan nu bira dhaabadhaa. Paasteroota, ergamoota, namoota gurguddaa, namoota waldaa kanatti amananii waldaa kana keessa jiran illee namoota baay'ee qabannee yeroo isinii dhufnu ta'a. Waaqayyo bara keessan eebbisu. Studio keenya immoo hin sirreeffannaa haasa'aa turree nuuf kalchaa isiniin jenna. Waaqayyo sinaa eebbisu. Boloota keenya kaameraamaanii Waaqayyo bara keessan eebbisu. Eebbifamaa. Waaqayyo bara keessan eebbisu. Shaaloom. Baay'ee isin jaalladha.